abbaa manaa ishii ajjeesiiftee miliqxe. Sheer walii godhaa. Jarri kun lamaan warraaf abbaa manaadha. Dhalattoota Arbaa Gugguu Aanaa Maartiiti. Namoota sadii abbaa manaa isiitti bituudhaan maqaan abbaa manaa ishee Sa'id Amaan Burraa jedhama. Maqaan ishee immoo Maarifaa Hajii Saafaanoo jedhamti. Dhiyeenya kana biyya hambaarraa gara biyyaatti galte. Wal dhibdee gidduu isaanii jiru wal qabsiisuudhaan namoonni sadii walitti isin dhowwina jechuudhaan waamanii gaafa guyyaa 27 ji'a 7ffaa 2026 magaalaa Abboomsaa Mazuuraa irratti nama sadiin lubbuu abbaa manaa ishee galaafatan. Warri akka kana raawwatan battalumatti poolisii naannoo sana jiruun to'atamanii namoonni akka kana raawwatan Raatii Ibraahim, Galataa Taaddasee, Naasir Kadir Diidoo jedhamu. Bakkuma yakka kana raawwatanitti harkaaf harkatti qabamanii waajjira poolisii Aanaa Maartii Abboomsaatti argamu. Egaa yakkoota kana akka raawwatan kan isaan goote haati manaa isii maallaqa isaaniif kaffaltee akka isaan abbaa manaasii ajjeesan irratti bobbaafte. Haati manaasaa yeroodhaaf miliquu dandeesseetti obboleessa ishee waliin. Akka odeeffannoon tokko tokko jirutti immoo biyya hambaatti deebi'uudhaaf dhokattee piroosesii xumurataa jirti jedhan. Odeeffannoo qaamoleen seeraa barbaachisoo waan jiraniif jennaan odeeffannoo gama keessanii akka kennitanuuf qaamolee seeraa naannoo keessan jiran namni intala kana argitan akka kennitanuufiin gamanumaan isinitti himna. Wantoota akka kanaa walirratti raawwachuurraa walii kutu irra gaariidha. Kun dhaamsa kooti. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Yeroo baay'ee waan baay'ee nama gaddisiisu jenna. Homaa gochuus hin dandeenyu dhukkubbii sammuun namatti ta'a jechuudha. Nagaan waaqessaniif haa baay'eetu hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Ana buleettiin keessan baay'eetti nagaa godha isinillee akka nagaa qabdan abdiif amantiin qaba Waaqayyo bira. Egaa akkuma sagalee dura dhaggeeffattanii dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Anis viidiyoo kanallee argee deebi'ee immoo Facebook irratti irree deemaa jira. Wanti kun waan baay'ee nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf afaanumatti dubbachuun nama jibbisiisa. Waan dubbatanillee nama wallaalchisaa jechuudha. Bara keenya kana Waaqayyomti nagaa fidu malee osoo Waaqayyoo lubbuu namaa hin baasin namni lubbuu namaa baasaa jira jechuudha. Egaa biyya lafaa keessatti aangoon kan kenname namni akka lubbuu namaa baasu osoo hin taane Waaqayyoo lubbuu namaa kan uume inni akka baasu qofadha. Eenyumaafuu biyya lafaatti akka lubbuu baasuuf aangoon qabu jechuudha. Eenyumtuyyuu kana Waaqayyo bichaa naaf aradu. Waaqayyomti namaaf nagaa haa kennu, namaaf jaalala haa kennu malee waan jedhan tokko nama wallaalchisa jechuudha. Akkuma sagalee mucaa kana dhageessanii haati manaa namicha kanaa suuraa argitan kuni abbaa manaa ishii nama itti bichisiiftee ajjeeftee namoonni isheen itti bichisiifte suni qabamanii jiru. Isheen garuu hin qabamne amma kana sooshaal miidiyaa irra namni barbaadaa jira jechuudha. Ishiin ginii duraan jireenyi isheedhaa biyya Arabaatti turte inni immoo biyya keessa ture jechuudha. Haa ta'u malee isheenis wa'uu gubattee wa'uu rakkannaan akkana goote garuu immoo lubbuu baasuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif yoo jettanii lubbuu gaafa baasanii inni du'e sunillee du'ee jira. Hin agahu hin argu dhugaa dubbachuuf garuu namni immoo baddaarra jiru hin gubata jechuudha. Akkamitti naan jechuu dandeessu? Boqonnaa hin qabu. Namni nama ajjeesee boqonnaa hin qabu. Dhugaa nyaatu hin quufu. Deemee galman gahu. Beekamaadha kun. Irriiba rafee boqonnaa hin qabu. Maaliif hojjettan lubbuu namaa baase waan ta'eef jechuudha. Gaaddidduusaa rifataa birrachaa jiraata jechuudha. Yooman lubbuun kee darba laata? Yoom namni na qaba laata? Yooman akkas ta'a jedhee yaaddoo keessa gala jechuudha. Dhugaa garuma barbaadin sootee namni nama ajjeese boqonnaa hin qabu. Bara isaa guutuu biyya lafaa kanarra wallalaatuma jiraata jechuudha. Dhugumaan isiniin jedha. Yaa uffatee yaa nyaatee dhokatee deemu malee nama dhokatee haa jiraatu malee gin Waaqayyoo dhokachuu hin danda'u. Ofiisaatiif boqonnaa hin argatu. Maaliif cubbuu hojjete waan ta'eef jechuudha. Namni cubbuu hojjete yommuu maal yeroodhaaf gammachuu yaa qabaatu malee keessa isaa boqonnaa hin qabu jechuudha.
Kanaafuu kan waaqayyo nutti haraaramu yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarra waan nama gaddisiisuu fi waan sammuu namaa tuqu bichaa argaa oolla dhugaa dubbachuuf. Wanta bakka haamilee namatti turu osoo hin taane waan haamilee namaa cabsu, waan ilmoon namaa walirratti raawwatu, waan haati manaaf abbaan manaa walirratti raawwatanii, waan obboleessi irratti raawwatu, waan jaalallee irratti raawwatu kanuma argaa oolla, kanuma dhagaa oolla. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Namni wal miidhurraa gadi hin taa'u immoo lubbuun namaa bahuu hin dhiisu. Yookaan ammoo obboleettii kana kan waan isheen rakkatti hin beektu yookaan isheen waggaa dheeraa biyya Arabaa hojjettee dhuftee mallaqa ishee jalaa balleessuu danda'a. Yookaan immoo isheen waggaa baay'ee hojjettee dadhabdee mallaqa itti ergite yookaan immoo mallaqa ishee sanii kan biraa irratti fuudhee ta'uu danda'a. Ergitanii kan dafaa walitti naqanii kan asiidii walitti naqanii kanuma koo rakkoon kanuma. Dhugaa dhiironni keenya durboota miidhuu hin dhiisan. Durboonnis immoo dhiira miidhuu hin dhiisan. Kana wanta dubbatan nama wallaalcha dhugaa. Waaqayyo ganama gaa'ila gaarii namaaf haa kennu. Hiriyaa gaarii namaaf haa kennu. Dhugaa tokko immoo deebi'ee obsa namaaf haa kennu. Kana kan raawwatu namni obsa dhabuudha. Mee odoo obsa argattee yookaan birrii yoo jalaa badatee tarii hojjettee argachuu dandeessi. Deebitee immoo isumallee seeraan odoo gaafatte ballaqa kan argachuu dandeessi karaa seeratiin. Yoo balleessuu baate balleessellee hojjeteellee waggaa 2 waggaa 8 deebisuufii danda'a. Isin galee ani garuu waan irraa beekullee hin qabu baay'inaan miidiyooma irratti argee viidiyooma kanan arge malee seenaa jara kanaa keessa gadi bu'ee hin beeku. Garuu wanni argaa jiran baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maali birriirree obboloota koo hojjannee argachuu dandeenya. Garuu qalbii namaa cabsuu ofii qalbii ofii cabuu. Lubbuu namaa baasu gaafa akkas goonu homaa akkoo bu'aa tokko hin argannu. Maaliif fayyaa gaafa qabattanii sammuun keessan nagaa gaafa ta'e gaafa waaqayyoon kadhattanii wanti isin ittiin ceene hin jiru, wanti isin ittiin dabarre hin jiru, rakkinni dhiphinni keessan dabarre namni hin jiru. Kini namni abdii kutatee lubbuu ofiitti faradaa, lubbuu namaatti faradaa kun dogoggora guddaadha jechuudha. Kun hafuura hamaadha jechuudha. Dhugaa odoo gizee kana raawwatan sana daqiiqaa 10 5 ofii kennanii meeyoon nama kana ajjeese maalan bu'aa argadha odoo jedhaniiti kanan godhan jechuudha. Kanaaf miira keessa ga'ee namni haadha manaasaa ajjeesaa jira. Miira keessa galtee abbaa manaashii ajjeesaa jirti. Miira keessa galee jaalalleesaa ajjeesaa jira. Anuma argitan kana. Kun hunduu maaliif ta'e beektanii namni baqa obsa dhabuudha. Waaqayyo wajjin hariiroo dhabuudha. Baqa hafuura seexanaatiin gaggeeffamudha. Kuni kan nama ajjeesu seexana malee nama miti. Isin galee kanaafuu akka amantii keenyatti dhugaa waaqayyo gorsa namaa hin tuffatinaati. Akka amantii keenyatti musliima yoo taane, kiristaana yoo taane, pheenxee yoo taane waaqayyoon odoo kadhanne, haraara waaqayyoon odoo kadhanne dhugaa maaliif gaafa nagaa taate waaqayyoon kadhattu immoo ofii keetii taate ollaa keetii dabattaate biyya keetiif taate jechuudha. Maaliif waaqayyo koo gaarummaa namni tokko godhuu fi waan baay'ee oolchuu danda'a jechuudha. Isinii galee amma odoo niitiin kun ammoo obboleecha abbaa manaashii jedhanni kun namatti bittee ajjeesiftu waaqayyomaafuu dhiiseen jira jettee dhiiftee tarii waaqayyo immoo san caala gochuufii danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee qormaanni yoo nutti dhufu nuti waanuma nu balleessu wayi nutti fakkaata. Keessattuu jechuudha dhugaa dubbachuufi nama miidhurraa ofii miidhamuu wayya. Maaliif yoo jettanii miidhamaan kan waaqayyooti waaqayyootu si kiise jechuudha. Gin miidhamaan miidhamte miti miidhama immoo miidhamaan deebisuun baay'ee ulfaata jechuudha. Siigalee miidhamaan deebisuun hin barbaachisu jechuudha. Namni keenya gini akkasitti hin ilaalu. Maaliif akka ta'e beekuu waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf haa kennu. Bara kana keessa warri gaa'ilaa horate yaaddoo keessa jira. Warri immoo gaa'ila ganaa horatullee nama akkamiitiin natti dhufa jedhee yaaddoo keessa jira. Maaliif hoo jettanii kinoo kaanuma argaa jirtan kana jaalallee waggaa 2 waggaa 3 wajjin jiraatan lubbuu wal baasaa jiru. Namni ilmoorree walirraa qabu akkana wal gochaa jira. Namni immoo tokko jedhee ganaa jaalala jalqabu akkamitti deemsa waliin deemuu danda'a? Dhugaa wantuma dubbatan nama wallaalchisaa kinoo mucayyoo dheengaddaa sanillee agartaniirtu. Dubaay keessatti kan lubbuun ishii darbee baqa namoota baay'ee sababumaa gaa'ilaatiin lubbuu walii baasaa jiru. Biyya keessallee biyya alaarree waanuma akkanaa kana deemaa jira jechuudha.
waanuma akkanaa kanatu deemaa jira jechuudha. Waan dubbatan nama wallaalchisa. Waaqayyoo gaa'ila warra qabdaniifis gaa'ila keessan gaa'ila nagaa isiniif haa godhu. Warra immoo ganaa horattaniifis gaa'ila gammachuu qabu gaa'ila jaalalaan guutame isiniif haa kennu. Wanta dubbatan nama wallaalchisa. Inni tokkoffaa wanta beekuma kiyyarraa wanta irraa hubadhe waan tokko dhugaa dubbachuuf wanti isin ganaa warri gaa'ila uummattanis warri keessa jirtanis namni tokko na jaalattattanii guutumaan guututti itti of hin kennina. Deebitanii immoo jechuudha nama tokko gaa'ilaaf lafa kaa'attaniirtu miti. Amma samaanaa yookaan nikaa jenna. Wanta akkasiisan ammoo wajjiniin qabaattanitti ragaa tokko ammoo wajjiniin qabaattanitti dhugaa wal dabartanii wajjiniin algaarra akka barbaadan hin ta'inaa. Of qaba. Hoo jaalattanis likiitti jaaladha. Boru maallatti natti dhufuu danda'a jedha. Maaliif hoo jettanii namni tokko gaafa mallaqa sanirraa nyaates dhugaa mallaqa jechuun baay'ee waan guddaa jechuudha. Maaliif hoo jennu waan guddaa waan isiniin jedhu gaafa namarraa fuudhu gaafa san nama gammachisa. Garuu immoo gaafa immoo balleechinee tarii nama sanii deebisuudhaaf taanu bakka gammachuudha. Kanaaf mallaqni jaalalas namaaf hin fidu. Dhugaa dubbanna yoo ta'e namni nama jaalatus mallaqa naman gaafatu. Dhuguman isin jira mallaqa isa ittiin maaliif hojjetanii dhiirri tokko jechuudha. Kabajaa ofiiti kan inni barbaadu. Gaafa mallaqa sirraa fuudhee dubartiirraa gadi fuudhee gaddeebi'ee gaafa fuudhu kabajaadhamtu jira. Kabajaa ofii amma boruu kan ittiin na arrabsiti boruu yookaan natu ittiin jijjiira jetti kan jedhan hin jiru. Kan immoo qumna garumaan sirraa fuudhee hojjetee waan sanillee bakka tasanii deebisu hin jira jechuudha. Namoonni baay'een biyya Arabaa kana yeroo dhufanii kan abbaan manaa isaanii waan gaarii godhee fi miidiyaa kana irratti hin agartu. Kan immoo jireenya isaanii balleessis hin jira. Kuni dhaabbataanii namni dhuguma nama balleessitee nama filatanii galee garuu maalidhaa hariiroo namaa keessas waaqayyo yoo jiraate malee baay'ee ulfaatadha. Obboloota koo dhugaa dubbanna yoo ta'e baay'ee ulfaata hariiroo keessa waaqayyo hin jiru taanan deebi'ee immoo jechuudha. Onneedhuma qonya qofaan deemne yoo ta'es rakkoodha. Sammuudhaanis deemuun barbaachisaadha. Itti yaaduun jechuudha. Maaliif onnee qofaan deemne yoo ta'e jaalaluma qofaan deemne yoo ta'e bakka hin taanetti nu gata waan ta'eef jechuudha. Isin galee obboloota koo yaadni kiyya kanumaa eebbifamaa waaqessinaa eebbisu.